Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Dhiyoota nagaa guyyaa lama moo sadii viidiyoo isinii waraabne ni beektan akkaan keessi jiru. Barbaaduma haadha manaatiin barbaade jira. Har'a kun mul'attee jirti. Galcheetiin jira, fideetiin jira. Nama bira dheedee nama bira sokkotee. Namni isin bira sokkotees gaa kun obboleessa kiyya kana bira taa'u kana maqaan isaa Caalaa Minnuu jedhama. Mana isaa jirti. Akkasitti gaa waan inni jiru gaa sababuma isaatiin gaa akka aaree isin ijoolleen irra facaaftee gooteen gaa dhugaadha. Anillee yoon itti balleesse sila akkanatti makluuqa kana fa'aa darbitee deemtee yaalaan turtu. Meegaa waan inni Caalaan isin jiru gaa salaamtaa isin irra buufatee achi booda walitti deemna. Salaamni dhuma Caalaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam daawwattoota nagaa fayyaa. Jenna duniyaatu gaa nabira sokkitee nabira jettee ngadoon tanaa guyyaa lamaan kana nabira jettee amma sanii fi nama fidee jechuu isaan abbaa ilmaanii. Anis gaa isiin beektaa ngadoon tanaa michoo takka narra jaalatee jettee akkasi keessa naa hinte michoo sanis gaa waa gartee hin beeknu yaani an hin beeku jannallee hin beeku duniyaatu illee hin beeku akkasitti amma tana qabeetuma fidee yaani xiqqoo gaggaafannaanis michoo takka narra jaalatee taakanaati wallaahi gaarii. Mee walumaan gartee isa lachuu ammas jiranii galte akkasitti jidduu asuma jechuudha. Egaa warra Caalaa kan jedhu waan siima beektaa? Muciyyoo sanis muciyyoo irra jaaladhalee hin jirtu. Muciyyoo sana qobbolummaatti gaa rakkattee maal dhugaadha gargaaree maallaqa ergee fi rakkoo san keessaa baase. Amma immoo duniyaan isin wal bartanii jettee illee nan gaafanne. Dachaas tokkoo fi gololcha tokko dhufee guyyumaan silaa mana deebisan jechuudha. Akkamiin wal bartanii jedhanii na gaafatanii sanumaan akkana jeetti hime. Akkamitti akkana iccitii biraa qabdaa warra dhoositaa jettee jechuun immoo makluuqa kanaaf ijoollee darbite. Kun guyyaa torbaan immoo maal torbaan geessan isaa baatee gaa'ilaa jira qama telefoona sii cufaadha. Dawwalla barbaanna dhabeetiin jira. Ammaan aareetiin bas birraa dhiisee dalagaallee dhaabeetiin kun dalagaan irra hin jiru. Asuma ilmaan keessa taa'u jira. Meegaa wannummaan isii hangana darbisiiftee fiisiistee ilmoo makluuqa tanarraa akkanaa tursiiftamee gaafadhume. Duniyaa wanni abdii dhuuma. Bira daawwattoota assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya deebinee jirra. Duniyaan maaliif sagaleen kan naafattee warri jettanis ni beektanii haala jiruu fi anilleen yuutuubillee seenuu baadhu iimeelli kiyya isa bira jira. Isinii gadhiisu jira akkuma waliin agarreessanii. Dhiyoo tanaa torbaan takka dura ala jira akka ala jiru quba qabdanii egaa namaa deebisee mana deebi'ee jira. Akkuma deebisanitti namnummaan ijoollummaa yuutubaraa abbaa mana keetii akkamitti deebi'ee jeniituma gololchaa fi dachaas gizee kaasanii isa gaafatan micooniin jaaladhaa. Dura micoo akka nama rakkatee maallaqa ergeefiitiin jira naanji maallaqa ergeefiitiin rakkoo san keessaa baasee yeetuma san keessa gaa micoo akkami wal quba qabdan yennaa wanni jiraanuma jirtii jee dirree baasee jechuudha. Anaan ammoo quban qabuu micoo tanaan quban qabuu waliin beeynuu jeen na haaduu ture. Eegoo waliin beeyne hataatan taate khalaas gaa rakkoon qabuutii hooggalii abbaa malkiyyaa abbaa ilmaaniiti jeetiin obsee waliin jiraa bultiin teenya nagee taate. Haareetti namni san gaafannaan hiccitii duraan naaf hin himin san micooniin jaaladhaa maallaqaa asirraa baaseetiin jira. Akkuma miciyyoon gartan viidiyoo keessatti illee hedduu isinii maranii jiranii nama hedduu yuutubarini na jaalataa rakkoo hedduu keessaa na fuudhee maallaqa illee naaf erguu ture naaf kennuu ture jettee waa hunda isinii haasawti sanitti hiccitii hedduutu isaaf micoo hedduu jira. Hiccitii inni na dhoysee anaadha bana saadha ilmaanii na dhoysee micoo sanii hojii qabuu jira. Ani akkamitti hiccitii san na dhoysitaa waan jiru san anumatti himtuu jechuutu aaree joggaa kan ilmaanuma kanaa khalaas aniin tunis gaafaan dhufu gaafaan biyyatana dhufu anis akkuma namaatiin jira. Eegaan khalaas namummaan raachi bee waan dhoysanii dhalaan irratti fireendummaadhaaf alatti oofu eegale. Ani ilmaanummaan kuniif innillee naan irraa fuujeetiin ilmaan isaa dhiisee deemeen siin jira. Mee asirratti mee takka dubbadhu. Mee dhugaadha wanta hunda haasofne waa'ee michiyyootii fi waa'ee kan hunda jalaa gallee jirra. Balloon gidduu taa'ee haasa'ee fixee jira. Fixannee laakiin immoo jarri kan wal bartan jaanii na gaafatan gaafii immoo isaan na gaafatanii deebisaa godhe hanga subaan akkasii nama yaarsu qaba. Gaafii san waan makluuqa tanarraa torbaan nama teessisu qaba ala.
namni alaa gaafii si gaafate nama alaati waan isaan irratti haasofte san akkana michoo akkana wal barre akkanattiin jaaladhaa ittee maaliif naan ibsin anaa wal quban qabnu michoo sana takka arkeen beeku jettee isaan dhufnaan isaan dhiiraa akkamittiin dho'isaa jettee hiccitii teeggee jirtu sun isaan irra baafachuun silaan hin jiraachuu baadhee illee odoo nu dura kaameraan fuula dura jiru michoon hin jaaladha maallaqallee akkanattiin rakkatteetiin rakkoo keessaa baase jettee waa hedduu haasofte jechuudha ana uggaasan meeshaa mana ta'es moo maali sababa keetitti ilmaaniif jee odoon ala taa'ee boo sagaleen tiina fannaafatti sagaleen tiyyalleen dubbachuu dadhabee. Mee caalaa asirratti biyyoonani badii qabaddes badii tan teeti jettee nama murtaa ani dhugaa haddisii malee keessa jiyyoo sana akka obbolummaatti obboleessii telefoonirra cufannaan gargaaree maallaqa ergeefi maallaqa illee bas kanumaan kanneefi jechuu kan ergeefsan namummaatu akkana jeenatti hime telefoona wayyaan dawwalanii si dubbisnaan telefoona wayyaan saniin dawwaltee akkana ittiin himattanii wayi baatu beekta sarmaan akkanatti wal barreessa sababni sababa telefoona wayyaan dawwalamee fi jeetiin dubbadhiichuu jiratti jechuu yoon badii qabaaddes heera qabna aada qabna. Aada fi sababa akkuma yeroo duraa mana teessee gartee na himattee gartee onnettee mana deebisanitti akkasumatti jechuudha taa'ee namni nama guyyaa sana gidduu taa'ee jiraamte yookaan manguddoon jirti namni ollaan jira amma baluun kun waan akkana narraa dhohise nama meegaa osoo nama nobba mana hajjaa osoo wanna jiru tana narraa dhohise maaliif tanaaf yaanin inni ilaa bakka tana nagee jettee himachuutu dura moo himachuutu kara moo akkanumatti ilmoo makluuqaa fi tanas darbanii dalagaa irraas na buustee akkanumatti fiiguu alatee yoo kanatu dura telefoona cufattee. La ilmi namaa wanni walitti dhufuu gartee waluma maratee wanni jechuuf ati amma michoo sayyoo goote singoone isisi yaani manguddoon duraan isin jidduu dhuftee jirtee mi? Ayyoo. Manguddoo seerra maani mi? Michoo tana quban qabu michoo tana hin jaaladhu amma yoo rakkinaa godhee foo intala Oromooti rakkinaaf hin godhee jechumaami waatu jira wooma jiru jira jeeba. Wanni jiru sammaan. Amma guyyaa sana waatu jiru siin jenne bara. Jette. Waatu jiru siin jenne. Wanni jiraanuma jirte. Dachaa isa waatu wanni jiraanuma jirti jee malee wanni jiru tabiraa akka itti wal barre sababni kanaan jee malee wanni jiru. Wal barreessaa bibalatti gootee fi ati intala Oromoo takkaan goone michoo wanna jaalataa jettee ol baatee asii. Yoon haasa'u guyyaa sadii san keessatti ani wanni jiraanuma jirti siin jee achi dura yoon jee malee. Amma itti bara amma gabaabduu michoo tana keessaa. Michoo tana amma jaalatus amma dhugumaa wanni jiraa jiraatus wanni sanni jirti moo hin jirtu bichaa gaafadhu. Abbilaa isheen maan kiyya darbee. Wanni sun ni jirti moo hin jirtu duniyaa maaltu nama darbisiisee yaada. Caala dhageeffadhu. Wanni jiru. Michiyyoo sababa gartee telefoona obboleessii irra cufate telefoona jaalladjas tokko dawwalee beekamu jee michiyoon akkana akkanatti na goybaannaani. Awwa dallaala harka bishaan as beeku dallaala harka akkana wanni jiru jirtannaani. Kalas akkuma obboleettii jaalaaleetiin maallaqa san ergee fi baase. Dhufte. As dhufnaan jaafi si walaal kun qabattee haa telefoona duree irra qabattee deemu jirti. Narra dawwaltee michiyyoo gaa ani obbolummaa fi waliin malee waa'ee jaalalaa keessaan qabu dhageesse. Michiyyoon jechuu gaa dhuftee wal agarree michiyyoon na jaalatti. Dhageesse. Gaa michiyyoo tana hangas waan san jechuu malee waa'ee biraa takka wajjin qabu. Isin jaalala si baafatte? Isin jaalataati. Jaalalatan odoo si keessaa dubra kam si jaalachuu dandeessi? Sumaat dura jaalatee bootaa jaalalaa kanneefi isiilleen si jaalatte. Amma bargaa dhugaatu dhugaa fayyisa. Amma michoo tana quban qabu yoo dhugaan jaalattellee ganaa michoo tana ol garadhee ilaaluu bichaa odoo manguddoon jirtu hojii. Yoo aan amma san ta'uu baattus ilmaan keessi dhiiseetu isiin san dhuftee ilmaan keessi guddistu. Amma bargaa loluu miti. Wanni sagalee si jabeessee si lolchuus jirtu bara. Amma naaf jiraami. Yaani abdus harma nagaatiin gartee miti yoo waa jiraatanis. Eeggadda osoon dhugaa sitti jiru osoon waan jiru khalaas fixannee jirtu. Fixanneen jiru. Ilmoo tana darbitee ala baatee torbaan guutuu lattee dalagaa irraa na buustee na aarsitee jira. Fixannee innee eega deebinee bara haaree jalaan ukkaasta. Akkana deebitee na akka dubbiin tun kaatee ilmaan akkaan darbu kana godheessi. Ammallee lolin. Amma lolin. Amma naatu sin jidduu jiraate. Abdus rakkoo jiru. Gamman khasaaraa mee na buustee ilmaan kana sila hangan deebi dalagaa itti dalagadhee itti masuuf dalagaa irraa na buustee teetii telefoona cufattee ala teessee rakkoo meeqa sana leetee mas deebitee lolta akkasuma. Kabajaasaa jechaan dhufe malee akka kana gooten silaa osoo michuu tana biraa qabaadde bara ilmaan ati facaatee deemtee geeffadhu meenis yoo nuuf silaa michuu sanarraa qabaadde silaa michuu sanuu qaatan bira kutte laakila. Eenyu namni ilmaanii hojii sifadhu hin jiru kijiba malee. Amma naatu sin jidduu jiraate. Osoo abbaa ilmaanii akka namni ilmaanii hojii fadhu hin beekne osoo beektu wanummaan si lolchiisee michuu sanarraa. Si kana aarse hanqamee oomishii dubbattaa kaya kaan ilmaaniin qaba ammeeshaa mana teessooti dhalaa deemtee jaalatti oolti sanittutu ilmaan kiyya jibbeellee miti jaaladheetti. Ayyee daawwattoota keenya. Dhugaadha. Inaaf ana gaba. Mahammaateetu ilmaan nama dhiyeessee. Inaaf ana gaba akkuma jaansani. Dhugaadha gaa haati ilmaan kiyya. Dhugaa hinaafte. Daga hinaafte hinaaffaa nama jaalatu hinaafa. Egaa yoo namichi san sirra jaalachuudha
بدي سيولي سناس بليده أما دي فمنا وليه جنة كم زراعة بدي بيفهم سجابته جرا بلسه برون ختنجر تويدا ويساني سكانو بليسه غنا وانا كنات ستين دي وجه دي فما غودي في خلاص زني وانتني حاريت دبي سنكنو كاسات انا ما يونا مني براد في غافتيس غنا اسو مسن اسو ان جابر ما يسا منين جروني ويسن بودا انا منتي رادبي لا جالدتي نو مخلوقه انا دربي ما amma innino badi samane jira mire yani anin gone sila wan san godai jira danga ta khotta hana sila mi jo san gata kan garte manat fide jamale jemi me mo durne si wala te la betum mate yo hadi la chirga me ka goro mi jo sana ya ti amma ndana la lesen mi jo ega da goto da ganya lugara ega luga so mi jo saniti budin di yakit silen la kante aramo su sawa namaga gurba kana khawaja wala kamna dugara ada mana satin wal beyti suwani saiba isan le wana trimne chala le wana trimne garuga harakatu wasoben tarsir jala de jani gayo ni bi sida ni jani ker gonan le meko turban gutu wala tayse ko kamar bab jurule yo video le sigarte garte video sanu gulalte video nan khogol sinje chir video rasid bitu durjan ngere takat video le la hinwar de gadi fu jirtun dani nar ti khatir do dire garaj wati malif tayse dire garaj wati hangam takati hangam takana tufateti durani simetin jira anni nafa an jalsi khidala narti lalne je durani nafe dubiyun if dura sitime hari ari manna debista sawa khari sagale nakane chalnatati والله تناوم من عاقبتي أما يعني جال المودي يفهموا جوني تدي يفهموا مالي سجل أما بر أكان كان فيو قرتمي هذا خناس فيو أوه قدو سرايك قانا يمي أنا طولي وان نندو تانان كا لبوتي يونا خنا الناس يفهمنا لبون تدرانيس كسلا خيسا كباتن وبري جرتي يوم ما قال بس أما بدي مجلس والكم كم نو تامره نجيا لغة دري والكم كمنا كم جنة سني يعني واي خرب قاعد متى واي ما نمو قرقارت ماله إيه كم من الدبي ونجي سن مرتين أكاس كاي تشوف لغة هبه تمو قرتي كم فيا ميد درفتي تشوف لغة هبه جريل النجار بدني إيه كم من الدبي سلا أصول على جرول لي عارتين لغة ولا تاد إيه كم من الدبي قرتي لغة ونكنا سبب من التور برس خنما كرو من يدلون تجي يوغا جرب ما سنجال خي بيجين كان جرسني شكيوي كان يهران بسريل بيعو ماله جمع خيانة نافني نجي يدو وين جرا تكلم نجرتو نافني يدو خلاص والبر يساوي قرتي كايسين نافتي ونجتي حاسو درين نجي جنين لي خمس يوم ميديا رتلي وباتني جانا دتلي جانا سلام يدو دتلي أنا مو ذهبي جلا تكون كم سو خنته بيتو سو خنته نمي تو كبكر وني برايو غرالو سنة دي جن بيو غرالو سنة سبب سنتي فينجا سبب ما ليجري جناني سبب خنا سبب نافين شو تقول برجيه من ملء أكيس من المندر بتيه في شعبته في دوفينتي لكن هيرا هذا رموتي تقعدا اللي هو نسيت مس أما إيه من خير أيتة تستيمتي خبرتي تستي هذا اللي إنه كريمتي إيه ناس بالناس تبليزه تكنات السنين دعوة تتغير سنين إسيني في سلة والمانو ناسي بليزه دي فمنا راتين سنجا أزين نبدي دي فم سنجا الدنيا وي دي فم ساني هون ما تقول دي فم مرة جيمي بروما سوام بران فين فا أني إيش أتمنى أمل لي خبجات تيجي دي فم يجي دي فم كده يجي خلاص ربي ورنا قاس ناقول دي أيه دعوة تتغير الدنيا لين دي فم ناقوته إسنين لين دي فم ناقوته لا onoga atil mani ilmasi khas dente jirne ayle nangariyo tana cinkamatin ga jole nokhno ko tana rafaza jiru nyata ko do fin radi kura mashaqato tinjira kharma khani duran barbadi situ video le sinino dabe difama won nagola sinje sinje kasmat warri mali fakas dari dabal dunya kas gote tin na tartani le difama gudan sin rafa تكناتي ورتفتو تابي خبجمتو تغنيا اسكا كتيجل لي فوق اللي جرا خنو بليس خيا كنا جالا خنا نغلچه نافيات منسا ولجي لي داين لي تنبي وزي برلكيت مانسلا اني كان المودر بيدي مسكون كبو كرمتي ارهات منسا تنتي كمتي هذا الماني ويلا وبلچي تاجيني اكستني رنا فيدي خلاص كليت انجرا خنو الدنيا كنا سغل لي فنافتي جرتي ار الماني تي في ار جالسه من دراين كنا فنافده
Takkanaatii kabajamtoota fi daawwattoota keenya warreen nuyi bulchirtanis warreen koomentii adda addaa kan bulchirtanis arkeetiin jira jaaladheetiin ilmaan dhiiseen deemne dhiifama maal isin gaafatanis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.